Duula cichoomina kaayyoon rifaatu guddaa keessa kan galee mootummaan Itoophiyaa humna Keeniyaadhaa dabalatee waraana bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii haaraa jalqabus waraanni bilisummaa Oromoo galma isaa guddicharraa akka duubatti hin deebine ibsee jira. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo goolee Oromiyaa keessatti tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessee itti fufuun yeroo ammaa kana bilisiginaa baaraaqsaa jira. Akkam jirtu hordoftoota arraata biyyoolessaa Oromiyaa. Arraata biyyoolessaa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa irraa isiniif qabannee dhufnee nu faana tura. Woboon zoonii kaabaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti diinaa fi madoona dhabuu beeksisee jira. Reef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana weerartuu Abiyyi Ahmed uummata Oromoo dararuu bobbaate irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessaa jira. Haaluma kanaan godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf woboon gurraandhala 8 iddoo addaa gaggabee jedhamutti haxxee itti hidhuun ganama saakuu tokko irraa eegalee lolaa jajjabduu ergamtoota faashistii PP waliin taaseen humna diinaa irraa battalatti jaayoo boqachiisu madoo hangi ishee adda hin baaneen adabeera. Tarkaanfii warqiileen zoonii kaabaa waraanaa weerartuu Abiyyi Ahmed irratti fudhatu ittuma fufuun guyyuma kana aanichuma iddoo addaa laaluu fi harrotaa jedhamutti waaree booda isaa 7 irraa eegaluun hanga galgala isaa 12tti lola taasiseen loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoona dhabuun gara bakka isheen irraa dhufte magaalaa Furseetti fuudha deebiseera. Ammaaffuun woboon godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu keessatti diina du'aa fi madoona dhabuu beeksiseera. Reef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii kibba Bahaa Oromiyaa itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoo milkeessuuf bobbaataa seen yeroo dheeraaf uummata nagaa hiraarsaa kan turte gurraandhala 5 aanaa Jajuu ganda gurroo keessatti loltoota faashistii PP rasaasaan akaayii 5 irraa yoo boqachiisu 2 madeessuun tokko hidhannoo guutuu waliin harkaan yoo qabu meeshaalee waraanaa boodatti hafoo iddoo irraa eeguun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kaleessa gurraandhala 8 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Gaalilaa seenuun tarkaanfii waraana mooraa faashistii PP irratti fudhateen loltoota Abiyyi Ahmed irraa du'aa fi madoona dhabee tarkaanfii kanaanis kilaashii 3 hidhannoo 4 uffata waraanaa 9 rasaasa AKM 300 walirraa eeguun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii waraana gooleessaa PP irratti fudhatu itti fufuun lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu ganda daargaa iddoo addaa mana barumsaa Daargee jedhamutti gurraandhala 4/2025 naannoo sa'aatii 6tti waraana faashistii PP uummata Oromoo hiraarsuuf deemaa jirtu konkolaataa siree F1 fi F1 haxxee itti rukutuun diina du'aa fi madoona dhabuu beeksisee jira. Ittuma fufuun woboon godina Bahaa Wallaggaa aanaa Diigaa keessatti diina du'aa fi madoona dhabeera. Imalli duula cichoomina kaayyoo zoonilee cufa keessatti jabaatee itti fufuun woboon zoonii lixaa godina Wallagga Bahaa aanaa Diigaa ganda firoomsaa iddoo addaa Tulluu Mooluu jedhamu dursee haxxee hidhuun waraana faashistii PP maqaa gibira funaanuu jedhu da'oof godhachuudhaan kallattii lamaan aanaa guutoo giddaa fi Diigaa irraa qe'ee uummata Oromoo saamichaaf bobbaate barbaaduudhaan macheessee rasaasaan akaa'uun hedduu isheerra du'aa fi madoona dhabuun of duuba deebisuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Loltoonni bilxiginnaa kunneen tarkaanfii gootichi guyyaa kana ganamaan irratti fudhatee rifachuun of duuba deebi'uun waaree booda humna dabalachuun wayita deebituun mararteewwan saba guddaa woboon ammas bakkuma sanatti lola itti banuun daaraa botoroo ishee taasisee gibira isheen funaannachuuf baate hanqisee marsaa lammaffaaf gugsee bakkicha irraa ari'ee jira. Godina Gujii Bahaa aanaa Adoolaa Reddee fi godina Harargee Lixaa aanaa Habaroo irraa ergamtoonni bilxiginnaa haala duraan barameen olitti hawaasa humnaan qabuun gara leenjii waraanaatti guuraa jiraachuun himame. Murni nama nyaataan sirnicha afaaniin biyya natu bulchaa ofiin jedhu kun barcuma aangoo isaa qinqaaniin qorqee fixee ilmaan Oromoo hanga guddaatti fedhii malee humnaan qabuun gara waraana leenjii waraanaatti erguun yeroo muraasa leenjisee adda waraanaatti bobbaasuun ilmaan Oromoo ficcisiisaa jira. Godina Gujii Bahaa aanaa Adoolaa Reddee gandoota hunda irraa lukkeeleen bilxiginnaa qonnaan bultoota hedduu ukkaamsanii maqaa biyya keessanii loltu jedhuun gara leenjii waraanaatti humnaan qabanii geessuu jiraattonni godinichaa arraata biyyoolessaa Oromiyaatti himaniiru. Morma wal fakkaatuun godina Lixaa Harargee aanaa Habarootti lukkeeleen bilxiginnaa haala duraan barameen olitti akkuma argan
bobbaafamuun akkuma argan bobbaafamuun dhiiraa fi dhalaa xiqqaaf guddaa dhukkubsataaf fayyaa osoo hin jedhin osoo jedhanii addan baafatiin humnaan qabuun gara leenjii waraanatti nama guuraa jiraachuun himamee jira. Yeroo adda addaa aanicha keessa dargaggoota hedduu ukkaamsanii leenjii waraanatti ergaa kan turan lukkeeleen bilxiginnaa yeroo ammaa kana immoo qonnaan bultoota dabalatee namuma argan hundaa humnaan ukkaamsanii leenjii waraanatti guuraa kan jiran yoo ta'u, kanneen deemuu didan immoo hidhuu reefuu fi qarshii hedduu kanfalchiisaa jiraachuunis ibsameera. Hoogganaan mirgaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bahaa DR Koongoo Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo keessatti rakkoon hammaataan dhufuun akeekkachiisuun tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu gaafatee jira. Hoogganaan mirga namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jimaata kaleessaa rakkoon gargaarsa namummaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti hammaataa dhufe irratti sodaa dhageessisuun gidduu seenuun idil addunyaa hatattamaan akka taasifamu gaafateera. Voolker Tarkii walgahii addaa mana maree mirgoota namoomaa Jenevaatti taa'ame irratti haasawa taasisaniin bulchiinsa kaabaa keessatti kaabaa fi kibba Kiivuu keessatti hokkora dabalaa dhufe balaaleffachuuf gareen hidhatee M23 raayyaa ittisa biyyaa Ruwaandaan deeggaramu haleellaa isaa cimsee jabeessee itti fufeera. Amajjii 26 eegaluun namoonni gara 3,000 ta'an kan du'an yoo ta'u, 2,880 ammoo madaa'uu isaanii kan gabaase yoo ta'u, lakkoofsi namoota dhugaan kana caalan ta'uu danda'a jechuun waldhabdeen kun namoota 500 ol ta'an qe'ee isaanii irraa baqatan kan dirqisiise yoo ta'u, buqqaatonni biyya keessaa miliyoona 6.4 guuramaniiru. Buufata xiyyaaraa Gomaa kan gargaarsa namoomaa baay'ate barbaachisaa ta'e humnoota M23 fi Ruwaandaa akka hin hojjenne taasisaniiru. Manneen kuusaa kan ergamaa UN fi dhaabbilee gargaarsa namoomaa saamamaa jiru jechuun akeekkachiisaniiru.